Kanko balaya kumanje nama godina Wallagga ana gidda yana ranufe Wallagga ba'a gidda yana me obbo balay waaqayyo maal isini god maalirraa immoo sin fayyise maal dhugaa ba'uuf dhaabbatan isheen waan inni dhugaa ba'uuf dhaabbate waaqayyo waan tabaayee naa godhe ayyee garuu isa keessaa immoo gaggabaabaa waan ta'e naa godhe harkaaf harkatti waan naa godhe bichaan dubbadha waaqayyo guutummaatti waan tabaayee naa godhe tole garuu ani dhukkuba kaanserii dhiigaadha dhukkuba gubbeetiidha dhukkuba tiruu jechuudha kanan dhukkubsadhan ture ani bara 2007 rifeeriitiin ani Xiquur Ambassaa galee baay'ee na dhukkuban ture tiruu na dhukkubee jettan kaanserii dhiigaadha dhukkubee jettan maal immoo isin godha yeroo isin dhukkubu kana jireenya akkamii kee turtan mee saba kanaaf dubbadhaa ani garaan komma kanaa ga'a garaa isin guddise garaan komma kanaa ga'a ofii komma kanaan ga'a tole deemuu hin danda'u nyaachuus hin danda'u deemuus hin danda'u amma siif amma karaa aspaaltii kana deemuu hin danda'u mootora yookiin immoo bajaajii malee deemuu hin danda'u dandeessanii deemtan hin deemu tole garaan komma kanaa nagaa ofii komma kanaan ga'a jedheera kanaaf ani du'aaf jireenya ku garaarraa kutadheen bara 2012 jechuudha as konferensiin addana jira mega ammallee utuu asin dhufin mana yaalaa eessa faadhattan dhibeen keessan kun eessa irratti illee hojjetame manni yaalaa kan dhaqe rifeeriitiin Xiquur Ambassaan dhufe Xiquur Ambassaatii dhufeennan dhukkubni koo kun waliin isaan wallaalame jedhee dookteriin furii darbee dadhabee dookteriin dhukkuba busaatii rajijii isaa hiiteesse jedhee rajijiin koo hiiteera dookteriin jedhee dadhabee dhiiga koo as keessaa fi askoo keessaa fuudhee biyya alaatti erge tole dhiigni koo si'a lama biyya alaa dhaqee gosti dhukkubichaa hin baran eega barameeti ani dadhabee fayyuus hin dandeenye deddeebii madhaa beektu gaa warri Xiquur Ambassaa tarii deddeemtanii ta'ee beellama malee biraan hin jiru beellama irraa biraan hin jiru amma gaafa lubbuun naagamee gaafa saddu'aa isa dhumaa gaafa ta'uuni obboleessi tokko dhugaanatti ba'e kanuma lafa kanatti dhufeeyyu ati bakka itti fayyitu amantii godhadhuuti waldaa Bishooftuu deemii ergamaa kee ta'uun hin miruu bira dhaqiitii jedhe tole anoo hin beeku eenyummoo na dhaqataa anoo qofaa makoodhaan jedhe tole lakkii kaartaan si barreessaa ta'e kaartaa barreessee naa laate kanaa booda iyyaafannoo maal dhufe addana kanatti bu'een addana kana dhufe konferensii wayiiti jira gaafan addana dhufu amma dhufe addana kana gaafani waldaan addana kanadha aaraa miti gisee shaaraadha gaafan dhufu akkasuma makiinaan karaa na tursiisennaan dhumarran dhufe ergamaan kadhataa jiru kai abbaan peestaalii harkatti baattu suni jedhe tole nan dide yoo dhugaa fayyinaadha ta'e dhufe harkaan naa qabu kan sanaachi immoo waldaa addeen dumaanan naqaanu manatti raajama ani waa tokko furmaatan argarree dhufe harkaan naa qabu dheenta tole kaayin si'eedhaami hafuura du'aa baattee nan dide kaayyeedhe sadeffaarratti nan dide dhufee na qabee kaayi hafuura du'aa baatteen taa'in nama gidduudha nan ba'e isteejiitti akkasin ba'ee kanaa booda garaan komma kanaa gaa giddii anna qabu hin qabu gaa nama na biraan qabu makoon dhufee amma gaafan tiradhee lafaa ka'u fuulduratti na baase guyyaa irraatii kaasee fincaaniin si keessaa dhangalaaseera tole garaa koo kanatti buuse ammas zayitii dibataatti na racca'ee
Askoo keessatti immoo iitayeera. Isatti safaan kootti qabee zayitii sana racha'ee kanaa booda guyyaa irraatti kaasee fincaaniin dhangala'eedha. Tole. An akkan ta'e nan beeku na qabanii na kaachisanii kanaa booda nan galega. Tole. Galee gaafa mana ga'uu gaafa guyyaa arfeffaasaa halkan tokkittitti fincaan leetirii abbaa leetirii sadii ayaateechaa. Tole. Isheetti sadii fincaa'een ganama gara bariitti immoo arfeffaa amma qursiin ta'utti nan guuttadhe arfeffaa. Jechuun liitirii meeqa ta'e jechuudha? Sadii jechuun sadii yeroo afur 12 jechuudha? Leetirii 14 jechaadha akka itti baay'isaa. Amma sa'aatii hanga sa'aatii tokkotti leetirii jaarkanii 4 fincaa'e. Mee harka keessan walitti buusaa Waaqayyoof galata ilillee guutuu Waaqayyoof laadhaa. Kanaa booda garaan kun amma kanaa ga'u gadi gale. Waaqaan immoo akka dubartii egaa dubartoonni yeroo garaatti hafuun sassaalfatu akkuma kanan garaa kootti akkasiin marxifadhe akka ittiin dhaabadha malee akka ittiin akka namaatti hin dhaabadhu. Hin coomine jechuuf amma kanaan ga'a. Garaan kun amma kanaati. Nan saalfadha. Garaa koo nan dhodhoskadha akka ittiin harka kootti ka'a. Tole. Jaakettiin na wal nan ga'u. Kanaa booda gaafan fincaan sana fincaa'ee deebi'u innarraa gadi qanna. Hin boo'inaash. Innarraa gadi hin qannasee eessa dhaqe garaan keena jedhani. Haati marraa koo akkas na jette. Maali ulfa koo narraa dhangala'e narraa ba'ee mulfi koo dhageenyaatiin jedhe. Amma isheen hin boosse isii ulfi koo isa guddatu miti hin dhangala'e narraa ba'eetiin jedhe. Ganama kaatee sinirraa dhabde jechuudha. Jaarkiin arfan sun fincaa'e hin ture. Guyyaatti mul'atu. Tole. Bultiima keessa mul'ataa dhufe malee. Tole. Garaan keewwatti xixinnaataa inni qaata guddatu eessa dhaqeetti. Maal ulfichi narraa ba'e miti hin jedhe. Kanaa booda hin ture gaafa torbee garaan koo deebi'ee shumshumshumedhe. Dhanni koo kun xaqlaallaansaa deebi'ee na furfursaa deebi'ee shushuntuure. Innaan maal ta'e dhanni keessoon shushuntuuraa innaan dubartii dhanni ulfirraa ba'ee maa hin aajisooti miti akkasanis nan aajisaa ulfannarraa dhangala'e waanta ta'eef hin jedhe. Tole. Kanaa booda isheenis Waaqayyoon hin galateeffanne. Kanaa booda amma deddeebii Xuqur Ambassaatti deemkaanseriin dhokattee bobaa keessatti bakka ho'inaatti xannacha wayiitti ba'a dur. Hin ba'a waanta ta'eefi deebitee cheekaappii ilaalamtaan cheekaappii deddeebi'ee waan ilaalamu dheengadda gaafa roobiin dhufe. Gaafan dhufee ilaalu kiiloon koo durii 54 ture. Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u 71 irra hin jira. Harka keessan walitti rukutaati Waaqayyoof galata laadhaame. Kanaa booda dhiigni koo pilaatileetiin moogiloobiin hundumti isaa iddootti galeera waanta ta'eef ati noormaaliidha. Kanaa booda jarfan kana kootti ammas cheekaappii ilaalamee. Malee amma noormaaliidha jedhan. Amma noormaalii koodha nagaadha san dur daqiiqaa 10 na deemne amma aduma sa'aatii 2 sa'aatii 3 na deemne. Nagaa koodha waa tokko nan nyaadha nan dhuga nan hojjedha. Isan dur makiinaa malee yookiin motora malee hin deemne amma lafa hin deemne. Yaabbachuun natti hin tolochaa. Kanaaf ani fayyeera. Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Galateeffadhaa fi Waaqayyoon. Egaa amma isin dur naman qaana'aa jettan egaa gaafa garaan namaa guddatu jecha baay'eetu jira. Namni waan meeqa haasa'aa hamma kunoo Waaqayyo iddootti deebisee namooti isin beekan maal jedhanii akkamitti isin ilaalan? Namoonni eessa dhaqi garaan kee kun jedhan walakkaan tsabala dhaqee jedhu walakkaan waldaa dhaqee walakkaan immoo Xuqur Ambassaadhaa jedhu inni isaan jedhan hundumti isaa soba innichi waldaa garuu dhugaa. Harka keessan walitti rukutaati Waaqayyoof galata. Waaqayyoof galata. Ergaanani nama saba kanaaf qabu namni akka koo dhiphattan namni akka dhukkuba akkasiitiin dhukkubsattan waldaa koottaan fayyitu waldaa kana koottaan fayyitu dhugaadha abdiin kutiinaa. Ani nama lafaa qabaatiin ka'eedha. Ani nama barcumarra dana kana taa'ee asumattan fincaa'aa asumatti pooppoon na jalaa fuudhu
Danda'ee fincaan geeffachuu hin danda'u. Ani dhugaa koodha. Ammeenya ollaan naqu biyyi koo na beeka akka haanaattu na beeka jechaadha. Kanaaf asuma taa'an oola. Asumattan fincaa yoo namni na qabee shintibeetti na dhaqee malee asitti hin fincaa. Namni akkas abdii kutteetu yoo jiraattes keessa hin fayyita abdiin kutiin. Waaqayyo jira waanta ta'eef hin fayyitu abdiin kutiina. Dhukkuba kamirraa hin fayyitu. Ankoo dhukkubni kun as keessatti hiite amma kanaa ga'a. Yoon bishaaniin bulbulee liqimse malee naan liqimfamu. Dhugaadha dhugaadha. Garuu amma na keessan jirtuun afaan banee sin agarsiise. Ulfichi koos kunooti. Biddeena malee biraan hin jiru. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Namni akka kootii immoo hin fayyitu abdiin kutiinaan sin hin jedhe ergaan qabu.